tokkottuu isa mudatte takkaatu jira jaaniif naa himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan zakki wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a san booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa. Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo gad fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarseesiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarseesiitii. Waan kanaan amaanaadhaan maallaqa kanallee ifanne. Osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirti isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isii bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isii biraa illee fuudheefi akkasitti isiilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila family fi keessa namni nama bira haayedha jee yaade kunillee isillee nama amanamaadha. So uma rakkina hin qabu yoo egaa isii bira haayituu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dheeytee anillee inni sun biraan kaa'u deeme jee akkasii waan san fudhee biraan haaya isiif ijaarsa abootii kana bira jechuudha. Fudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani family kiyya aanaa kiyya nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira geessa. Nama bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti si gale. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namoottan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatiin hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maallaqni sanillee na barbaachisa. Muciyyoo tiyya xiqqoo takkaa jira. Tamma yeroo hedduu online kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati zikiraa jaaniini sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufe isii amataa fi baatii takkaa. Amataa fi baatii jaha. Sorry. Guyyaa keessaa sukkarri ture. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaaddawaa jiru rifadhee yeroo umriitti jetti ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya kun na badee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte san garte. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yookiin illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii. Naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan waan kanaa fuudhee itti halluu danda'e sababaa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif
فاميلي درن شالا بس الدول اللي جارسيسي خنا إنيلين إسان جل غوريتي إسان يجين فاميلي دا واي فاميلي في سجلو هندنده نانجي خواسر في منقدون وقلت إرجل لي دبي خرساني تجيء دبرس كواب متي حالين في سدبرة يرو سنتي غرو أكان جبادو أكان أبدي هورو نما قرتي سلا أكيسانتي نفرني ناني يخادميني دا إسان الرفيدو ها أكان نمانو ماتيتي يا تجرون تيجتوني الليل لاك أمتو يخا كان نمانو إخواغودو يخا أكانني قرتي واحد دولي أسرتي ونيتولي هم بربادو إن كان نوما لغا خان اللي يبرباد شساتاتي نتي إيماني تيرجنا إيماني يتون مغا سداوي سوى نجوتو سبجني سوى نبونا اللي جاني نسوى كساتورا هذا سن أنا اللي نما كسبتي بكخنو في سينتيسي نما وما مانيس نما واسوداتو بتي أكان أنا اللي يوها قوي اللي كبدي دكانة كباني دكانة ساني تفاد أكى كاميرا فالاني روبي فانا قدرتني هدافع نانا قدرت سيجلته تشي ميكا خنا رتيا دني أني مو تارجت إنسان خيستي نار كتشو برباد إنسان خيست له هنجلة في قوتو ما قوتو إيجام موجودو في شيكاني في حواسه الله مقالة جبوتي ملة تتبع رب مرتين إيسه إلى أدو أمايكو ماتشي تجدو وقا سدي أكستين فراتي إيسه أونا دي خراجلو تيادي ميدا دلدتشا الحمد لله أسجيه برخوتي ماتشي تيجر غاري سبخية كدن دي تيتيات فكينيا hawaasa kiyyaafillee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiinti hundinuu beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa fi humna kiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti kana fakkaata gabaabatti obboleessa keessa.